اوكي عرفات قط فدي واقع ولا بس السلام عليكم فدي. وعليكم السلام. نجامي كم أمو مثلا ديمني أمو فوني بعد نرتي وجين سيفني وجهه أنا عملت تو أما دكيف فورير فا فيديو رامنا سيني قديم نعم جتو وفتا كنا يوم كيرانه شيء ترافونه وفتا برافي نبي كيرته دكتة أما في النادو نجتو. اوكي عرفات قط بجد وانا سيجابر ابانك دبي نجرا أنا ايه أباك يا كبري جرا ربي أرمته berapa tahun dulu? Oh, berdasarkan kedudukan ini lah. Injur. Namanya kau boleh sasih dia atau kami dia orang kubah juga ini pak. Obboleetis, Rabbi gati tifatiya qaba. Lafarra fatiha qabte nama media kana jiru kaisa waramne kau boleh sasih dia tu. Media irratti baay'ee nama hunda wajjumaan haasawaa yaani nama obboleessaatitti namni jireenya kiyyatti rakkoos bal'oos natti dhiyaate na qaqqabu abdadduus fattuu qofa. Eenyutti? Fattuu qofa namni akka hiriyaatti abdadhu namni ni ani jireenya kiyya muluutti rakkoos bal'oos itti waanuma takka darqadus bal'adduus itti dhiyaaddu hiriyaas abbaas obboleessaas Fatiyaa Mustafaati. Fatiyaa Mustafa Yusuf. Fattuu hiriyaati jalaan. Yoo baruu rabaan. Sejita waan asii gaafa dadda singal Fatiyaa waliin qaamaan jirta nama miidiyaa irraa singal isi tira fudhadhee jira. Fakkeenyaaf amma miidiyaa irratti jechuudha namayyuu gastii qaba miidiyaa fayyadamaa jasti wajjin seenee wajjin haasa'u tasaniitiin beeku obbolummaa yaani namayyuu akkuma obbolummaa wajjin haasa'u malee waan jasti akkasitti akka obboleessaatti abdaddu rabbi. Ibro buta kasih jalan balik sedikit. Oke, nada kita dah Yohanes kabar. Ismu dugasan ni oson sobnet oson kijibnet kau mati tinta balik. Ada hiriati yang Lubutia. Sedap berdengar kan? Oson sobne oson tinta balik oson rai irrefne want ada nanti mi arafat. Mata. Maal taate natti maka wanta? Ayya. Fakkeenyaaf waa hun jiru hunda hin beekna namni arafaatti ulfaa jedhee jantaa fayyada miti. Ani waa'ee ulfa keetii sin gaafanne maal taatee ati? Natti. Fakkeenyaaf hoggaa jettu maal taate jechuun hin dhukkubsatte moo maal rakkatte jechuu barbaadee moo maal rakkatte maal taatee jiru maal tusura keenatti? Ani rakkoolleen qabu alhamdulillah rabbil aalamiin jedhe. Takka farratti na dhukkubee ture mijattinaan gadan deettuun na yaalte anillee birrii harkaa qabu uummatiyyaaf dabarsee sii gala miti. Kaza ani bitichitii wayii keessa galee of fudhee ture. Fuudhee? Kaza yaa. Gajjaa sodamu. Of course. Fayyaa ta'e wanni nama siraa baruu barbaade. Hangaa tun hin jeeqin qabataa ta'u. Buusi nama boon yoo Masuudee bareedee gannaan galcha. Arfaat. taa'uu dandeessa siistar. Maal jette? Wanni asirraa baruu barbaade waan si rakkisee si haachisee bakka hudhaatiin si geessanii sirraa baruu fedhan. Takkitti mata qofa. Takka farratti dhageeffadhu sitti hima namayyuu jechuudha kuflee haa taphatu malee madaa garaasaa namayyuu gubaa qaba sii galaa. Gubaan sakka miidiyaa irratti himtu miti? Gubaa gaafa siin jedhu bisichitti garagaraa qaba namayyuu rakkoo qaba rakkoo dhuunfaa mataa isaa qaba. Rakkoon dhuunfaa mataa keetiitii fi wanni miidiyaa irratti dubbattu garagara sii gala miti. Eenyuyyuu kuflee haa taphatu malee rakkoo qabaa rakkoo dhuunfaa mataa isaa qabaa okay. Bisichitti garagaraa qabaachuu danda'a. Waan akkasiisa waanuma sammuu keetii hiriyaa jabduu qabattee siin bareettu malee ol baatee waan miidiyaa irratti dubbattu miti. Rakkoo hawaasaan ga'anii fi rakkoo hiriyaa keetii. Okay. Rakkoon ati sirra kee akka ati fuutu si godhu sun rakkoo ati amma himtu miti akkasii miti? Akkasii akka mana masinii. Himuuf sin teessa si booda.
Maali wanti mammaal jiru sitti himi habraa maal ta'u? Bara eenyu wajjin ejjetti? Eenyu wajjin bara ejjetti? Obaatii adeemeen. Mustariyaan alatti nagannaan deemeen. Bara namni haa godhuuf deemaa tiraa godhuu deeggamu rakkate deegge bara. Takka farratti biyya duuba kana keessa wanni guddaan ati beekuu qabdu yoo manni ijaazaa kuusi jallatee mana ijaazaa kan deetu. Mana ijaazaa sanii batee mana ijaazaa kan sandaquuf birrii si barbaachisa. Okay? Habibti ati bahara kadeemtee haa godhuudhaaf moo rakkateeti? Baharatti namni rahaa godhuuf hin deemu obboleessa kiyya rakkootu na baase bahara irratti bakkaan galu bakkaan tirka dura buutu na baase. Fatiyaa nagaa wajjin jirrullee akka nama gaarii biraa na baasanii guyyaa lamatti daandii irratti na darbitee nama Nama sannaa nama sanii barbaadu jira. Boobas fayyaa ta'e nama fayyaa biraa si baay'ee sanatti. amma ni dubbii biraatu sin barbaadu. Oh. Mustariyaan. Okay. What is Mustariya? Mustariya na yusin? Ibnani? Daftor Ibnani. Shuu. Okay. Okay, Ibnani. Ayye. Habibti waan asii gaafa Ibnani mana si baase. Ati ji'a torba eega mana talabaa mana Dr. Marjamaatii baate ji'a torba Fatiyaa wajjin turte moo Ibnani wajjin turte? Fatiyaa. Eenyurra sitti aana Fatiyaa fi Ibnaan? A'iizu billah. Fatuun. Takkafarratti erga haasooyne ni haasooyinaa sabni Oromoo kun nama baay'ee nu jira jirateef haa dhagayu. Takkafarratti sababaananii fiidoo waraabe. Ila akkuma nama takkaatitti tiitookii fayyadamaa ni jiraata. Anillee jireenyi nageera ijoolleen danyata harargee namni haadhatiyatti dhiyaatan ummati yana jajjabeessa ani jireenya duniyaa kun nageera dalagees na dabru dideera jedhee fiidoo wayii waraabee ittiin booddee lubbuu jiratti ajjechaan ofirra gaggeesse ijoolleen teenya harargee fiidoo sana gartee dhufte ittiin hafutee guyyaa lamatti baaratti nagartee baara dhuftee na fuute Fatiyaan akkas Habibti waan asii gaafa dhalaa Gaafatu jiru Fatiyaadhaa fi Ifnaan eenyu irra si dhiyaatan sin jedha. Gandummaa sin beekon. Nama Fatiyaan natti dhiyaata. Ani waa'ee gandummaa si gaafataa jiru obbolummaadhaan tola sitti ooluudhaan wajji nyaachuudhaan si gargaaruudhaan eenyu si dhiyaata. Loqonni geessi galaara fattu. Ayyee okay fatu si dhiyaata. Ani illee akka fatu si eega Fatiyaan ji'a torba akka obboleettii kaadhaa si taatee wajjin jiraatu jirtu bira namni sitti hin dhiyaanne akkamii baara si geessire? Maaliif deetti? Gaafii bareedduu na gaafatti. Takkafarratti fiidoo sitti himaan jiru fiidoo wayii waraabee posote. Abbaan manaa sa'aatiin an akkasiif godhu lubbuun tuni yoo lubbuu rabbiin kaaniin nuume baase malee lubbuu namni ofuudheefis hin baatu dabbaan dhugaa barbaadda miti. Abbaan mana nuti irraa kireeffannee gallu san micattiin hiriyaatti yaana bira turte boochee jechuudha. Gurbichi mana nuti cabsee ol seenee micattiin tun gibbii tana keessa taa'uu hin qabdu poolisii sin qabsee shurtaa sin qabsee jedhee balaa buuse jechuudha. Kaza bakka mana kana micattii tun amma baastan mana jedhanii sababa kiyyaan micattii daandirra bulte jechuudha fattus meeshaa shi wajjin alatti baasanii. Narraa boo qabdii ajjecha ofirratti gaggeette shurtaa. Okay. Sababni abbaan manaa si manaa baasee sababa keessatti Fatiyaallee manaa baaseef maali? Ati maal balleessiti isaan keessa? Sababaan ofireef. Shuu. Okay. Akka ifuutu kasu godhe yoo maalidha? Bisichitii garagaraati sitti himaa. Takkafarratti na dhukkubee. Dhageeffattuun jechuudha biyyaansi akkuma nama takka akkuma hiriyaatti wal barannee haati xiyyanaan dallisii galamiti akkuma nama takka natti dhiyaatti namni hanqisina dandeellee hin jiru namni hanqisina ta'uu hin jiru nee bira jechuudha.